Akkaataa mallattoo subscribe jettu bifa tokko malee dugda duuba isheerra osoo utuu hin jiraanne irra galfachuudhaaf isinitti argisiisa. Na duukaa bu'aa. Yooyyaa ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota chaanaala Tsiggeen kan jedhamu jalatti argamtan jirra jirtu ani jira. Galata Rabbiin isiniin jedha. Anaaf haa jiraatu isiniin jedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo chaanaala Tsiggeen kan jedhu subscribe gochuudhaan maatii ta'aa fi kunoo chaanaalli isa kana waan ta'eef asumarra gadi cuqaasuudhaan Tsiggeen kan jettanii sarchi yoo gootan argachuu dandeessanii isiniin jedha. Egaan kanatti aansee wanni har'a ani isiniif qabadhee dhufee wantoota isin barbaachisan viidiyoo keessan irratti waan isin barbaachisu isiniif qabadhee dhufeen jira. Egaa wanti ani qabadhee dhufees mallattoo subscribe jettu idiit goonee gaafa viidiyoo keenya xumurree mallattoo subscribe jettu bifa sagalee qabuun akkamittiin irra galfachuu dandeenya. Kanaafiyyuu egaa waan sanammoo ani isinitti argisiisuudhaaf dhufeen jira waan ta'eef na duukaa bu'aa isiniin jedha. Appilikeeshinii nuti ittiin isa hojjetannu yookiin irra galfannu appilikeeshinuma dur viidiyoo ittiin idiit godhataa turtanidha. Namoonni baay'een irree appilikeeshina kana barsiisanii jiru waan ta'eef anamma garuma barumsa isaatti isin dabarsa. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo kunoo keessa seennee jirra appilikeeshina dhiifama. Appilikeeshina al takkaaf gadi cuqaasnaa kunoo keessa isaa nu galchee jira jechuudha. Akka inni fidee keessa nu galcheen gara harka bitaatiin kan argamtu kunoo kan irra marsaa jiru gadi tuqe kana argitaniittu miti isiirra tuqnaa akka tuqnee mallattoo ida'uu kan fakkaattu wayii gubbaarra jirti isheerra gaafa tuqnee gara galaarii keenyaa nu geessa. Galaarii keenya keessaa viidiyoo idiit godhachuu barbaanne sana yookiin immoo viidiyoo hojjannee idiit goonee gallakkisuudhaaf yaanne sana al takkaaf irra cuqaafanna viidiyoo sanarra jechuudha. Viidiyoo idiit goonee gallakkisuudhaaf qopheessuudhaaf deemnu sanirra al takkaaf gadi tuqna. Gaafa al takkaaf gadi tuqne mallattoo raayitii magariisa fakkaattu kunoo jala kanatti nuuf argisiisa. Already ittiin fayyadamtanii beektu jedhee abdiin qaba. Kunoo akkasittiin viidiyoon kan koo dhufee asirratti naaf galee jira. Osoo kana hin godhiniin dursinee amma mallattoon asirra jirtu wayii jirti kan maqaan appilikeeshinii kanaa asirratti barreeffamteerti. Loogoon appilikeeshinii kanaa jechuudha. Iddoo kanarra mallattoo ida'uu wayiitu jira. Mallattoo ida'uu al takkaaf jedhuun as nu fida. Lammaffaarra kan jiru kana tuqna al takkaaf. Amma viidiyoo inni nutti fide kana dhaggeeffannee xumuruu qabna. Yoo viidiyoo kana dhaggeeffannee hin xumurin irraa nu kaasuu dhiisuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Viidiyoo kana dhaggeeffannee xumurraa amma inni nu banutti eenna. Kunoo nuuf banee jira. Mallattoo ida'uu kanarra tuqnee duubatti deebinaa. Kunoo mallattoon loogoo appilikeeshina nuti ittiin idiit goonuu suni irraa baddee jirti jechuudha. Gaafa nuti bakka san tunnu irraa baddee jirti jechuudha. Egaan amma wanti nuti gochuu qabnu mallattoo subscribe jettu sana haala kamiin asirratti finnee dugda duuba isii osoo umtuu hin jiraatin mallattoo magariisa sana irraa balleessanii subscribe kan jettu sana qofa bifa sagalee otoo inni sagalee qabu sagalee isaa waliin akkamittiin akka irra galfachuu dandeenyu isinitti argisiisa. Akkuma beekamu kunoo bakka dursa tuqee argitanii jirtu kara galaarii keenyaa nu fide jechuudha. Geen galaarii keenya keessa osoo hin galin nuti gubbaarra jirti jechuudha. Barreeffamni wayii isiirra cuqaasna al takkaaf. Sana booda inni appilikeeshinni suni wanta of keessatti qabatee jiru nuuf baasa jechuudha. Already akka carraa ta'ee isiniif dursarratti isinii fiduu dhiisuu danda'a. Bakka subscribe jettu sana jarreen kana isinitti fiduu danda'a. Isin garuu irra daddabarfattanii subscribe bakka jettu barbaaddattu jechuudha. Waan hedduu argattu as keessatti.
wanti as keessatti hin argamne hin jiru wanti hundinuu guutee jira as keessa jechuudha. Bifa bilbilaan gootanii irratti hojjechuu dandeessu, bifa kompiitaraatiin viidiyoo keessan hojjechuu dandeessu, televezyiiniidhaan hojjechuu dandeessu. Waa hedduudhaan irratti hojjechuu dandeessu jechuudha. Amma mallattoo subscribe jettu barbaadanii subscribe kan jettu sana bira dhaqxu jechuudha. Akka isa bira dhaqxaniin al takkaaf subscribe kan jettu takka irratti gadi cuqaastu yaa'u akkuma argitan kunoo bifa magariisa ofirraa qaba jechuudha. Wanti kuni magariisa kana irraa balleessuudhaaf garjallaa kanarra kunoo hin argitu miti jala kanatti waa lama nuu fide ilaala. Waa lama nuu fide. Waa lamaan kana keessaa tokko filanna. Tokkittiin nuti filannu kuni ishee gara harka mirgaatiin jirtu geengoo wayii keessa kan jirtu akka suuraa namaa kan jirtu kana ishee filannaa jechuudha. Al takkaaf ishee yoo cuqaasni kunoo akkasittiin nuu baha. Kunoo akkasittiin zeeroo wayii bakka subscribe jettu sanarratti zeeroo wayii dhufte qubum keessanii xiqquma ishee achi ooftanii. Qubuma ishee xiqqoo ishee achi ooftanii raayitii tuqxanii kunoo akkasittiin sirreeffattanii jechuudha. Bakka itti gochuu barbaadan gubbaadhanis gara gadiitinis jidduudhanis gochuu guddisuus xiqqeessuus soo barbaadan akka barbaadan taasistuu jechuudha. Egaan nama kunoo xiqqeessee bakka kana kaa'een jira mee nan banaa akkasitti mallattoon subscribe jettu sagaleellee ni qabdi akkasuma dudda duuba ishiitillee badee jira jechuudha. Wanti dudda duuba ishii jiru irraa badeera. Magariisni sun irraa badee jira jechuudha. Ammas mee daballee kan biraa fiduu yoo barbaanne bakkuma ammaa sana tuqna ammas deebinee jechuudha. Akka bakka san tuqneen kunoo gara jallaa kanarraan immoo gara harka bitaatiin mallattoo wayii jirti gara galaarii kan nu geessitu ida'uu kan fakkaattu geengoo wayii godhamtee jettu happii jetti bakka sanatti jirti jechuudha. Isiirra tuqna al takkaaf gara galaarii keenyaa nu geessi jechuudha. Ammalleedha. Galaarii keenya keessa nu galchee nuti galaarii dhiisnet gubbaa sana barreeffama gurraachee jiru sana tuqna jechuudha. Al takkaa fi akkasa tuqneen already duraanuyyuu subscribe kan jettu irraa fudhannee jirra waan ta'eef direct achuma nu geessa. Amma ni sirreeffanna jechuudha. Akkuma isa sana sirreeffannetti ammas ni sirreeffannaa jechuudha. Ifama duubatti na deebise. Kunoo amma dhaqnee finnee jirra. Ammas akkuma ammaa sanatti quba keenya garjallaa kanarra gadi harkisne xiyya sanarra godhanne qubuma keenya xiqqoo ishee as harkisna sana booda irraa baddii jechuudha. Mallattoo subscribe kan jettu qofa tafa. Ishiin magariisni sun dudda duuba ishee irraa baddee jechuudha. Akkana obboleewwan keenya egaa waan nama dhibu miti viidiyoo keessan yeroo edit gootan akkasitti mallattoo subscribe jettu kana irratti galfachuu dandeessu. አንዳንዴ ለምኜው እንኳን ባይሰጠኝ ጠይቄው ቢከለክለኝ አይቶ ነው ለበጎ እንደማይሆን አባት ነው በደሙ ዋጋ የገዛኝ ልጁ ነኝ የሚራራልኝ አይደለም ይሄኛው ለምን ቀረብኝ እሱ ለኔ ያደረገው እጅግ ብዙ ነው ያ ይበቃል ለኔ ያለው ሌላውማ ሰላም የለም